jalqabarratti hangafoota oduu. Itiyoophiyaan hidha haaromsaa guddicha Itiyoophiyaa laga Abbayaa irratti ijaarame waggoota 14 booda ijaartee xumuruu beeksiste. Lakkoofsi namoota du'anii mormii mootummaa diddaa Keeniyaa dhiyeenyatti raawwatee gara nama 31 ga'eera jedhame. Siwiizerlaandii yaala busaa tokkoffaa daa'immaniif raggaasiftee beeksiste. Tiraampiin Netanyaahuu yeroo lammataaf wal arganii dhukaasaa dhaabuu Gaazaa irratti mari'ataniiru. Waliigaltee dhukaasaa dhaabuu Gaazaa irra ga'uuf tattaaffiin itti fufe. Iraan haleellaa Israa'elii gamoo mana jireenyaa irratti raawwatte doolaara miliyoona 45 olii akka ta'e Iraan dubbatteetti. Kanneen amma dhageettan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif Ardii Miidiyaa Konnekshin irraa qopheeffannee amma gara balballoomii Ardii Miidiyaa Konnekshin irraa qopheeffannee amma gara balballoomii oduu guyyaa har'aatiitti qopheeffannetti ceenaan wajjin tura. Itiyoophiyaan hidha Abbayaa xumuruun Masriif maal jechuudha? Itiyoophiyaan hidha haaromsaa guddicha Itiyoophiyaa laga Abbayaa irratti ijaarame waggoota 14 booda ijaartee xumuruu beeksisteetti. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad waxabajjii keessa paarlaamaatti dhihaatanii dhimma kana mirkaneessaniiru. Waggoota 14 darban marii danuu ija godhachuu dhabe lamaa fi wal dura dhaabbannaa meeqaa booda Itiyoophiyaan xumuruu beeksiste. Bara 2020 pirezidaantiin Tiraamp illee Masriin hidha kana rukutuuf dhaadatteetti jechuun dubbatanis turan. Piroojeektiin guddichi lammiileen Itiyoophiyaa kiisii fi sabbata isaanii keessa gumaatanii ijaaran kun biyyaaf akka kallachaatti ilaalama jedhame. Oduu itti aanutti yoo ceenu lakkoofsi namoota du'anii mormii mootummaa diddaa Keeniyaan dhiyeenyatti raawwate gara nama 31 ga'eera jedhame. Lakkoofsi namoota du'anii mormii mootummaa Keeniyaa irratti dilbata darbe raawwatame gara namoota 31 ga'eera. Kunis guyyaa tokko keessatti lakkoofsa namoota ajjeefamanii keessaa isa guddaa ta'uu agarsiiseera. Namoonni 700 kan biroo miidhamanii fi 500 ol ta'an suupermaarkettoota dabalatee qabeenya bal'inaan balleessanii hidhamaniiru. Lakkoofsi namoota hidhaman kun baay'een kan lakkoofsa poolisii baasee wajjin wal fakkaata. Lakkoofsi namoota du'anii humnoota nageenyaa kan dabalatu ta'uu isaa hin ibsine. Torban hedduudhaaf dargaggoonnii fi lammiileen biroon hammeenya poolisii fi bulchiinsa gaarii hin qabne mormuuf akkasumas malaamaltummaa himatameefis ta'ee gatiin jireenyaa dabalaa waan jiruuf pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo akka gadhiisu gaafatan. Ruutoon mormii dilbataa kana yookiin bu'aa isaa ilaalchisee yaada hin kennine. Tokkummaa mootummoota gamtoomanii koomishinarri olaanaan mirga namoomaa Volker Turk gaafa kibxataa cabsiiwwan mormii kanaaf sababa ta'an akka furuu gaafate. Dubbii himaan Riivaanaa Shamdaasaanii tasgabbii fi of qabuu akkasumas bilisummaa dubbachuu wallaalaa fi walgahii nagaa kabajuuf waamicha dhiyeesse. Siwiizerlaandii yaala busaa tokkoffaa daa'immaniif raggaasiftee beeksiste. Qaamni qorichaa Siwiizerlaandii to'atu yaaliin busaa jalqabaa addatti daa'immanii fi daa'imman xixiqqoodhaaf qophaa'e raggaasifamuu isaa kibxata darbee beeksiseera. Kun carraaqqii addunyaa uummataa saaxilamoo ta'aniif wal'aansa lubbuu baraaruu fooyyessuuf taasifamu keessatti tarkaanfii guddaa agarsiisa jechuun Siyoozii Meedek marsariitii isaa irratti ibseera. Qorichi kun biyyoota tokko keessatti Korateem Baab yookiin Reenaayit Baab jedhamuun kan beekamu yoo ta'u
torbaan dhufan keessatti biyyoota Afrikaa hedduu keessatti ni babal'ata jedhamee eegama. Hanga ammaatti daa'immanii fi daa'imman xixiqqoo qoricha daa'imman umriin isaanii guddaa ta'eef yaadameen yaalamaa kan turan yoo ta'u, kunis balaa doosiinii sirrii hin taane fudhachuu qaba. Biyyoonni Afrikaa 8 madaallii dambii wal'aansa kanaa irratti hirmaatan hayyama biyyaalessaa saffisiisuun ni eegama. Dhukkubni busaa ammallee balaa fayyaa guddaa addunyaa ta'ee jira. Bara 2023tti dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO biyyoota 83 keessatti tilmaamaan namoota miiliyoona 263 qabamuu fi 597,000 du'uu gabaaseera. Namoonni Afrikaa WHO namoota vaayirasichaan qabaman keessaa persentii 94 du'a persentii 95 yoo ta'u, daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an naannichatti du'a busaa keessaa gara persentii 76 ta'uu jedhe. Tiraampi Netanyaahuu yeroo lammataaf wal arganii dhukaasa dhaabuu Gaazaa irratti mari'ataniiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa irraa ga'uuf tattaaffiin itti fufeera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kibxata kaleessa muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waliin torban kana yeroo lammataaf wal arganii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa irraa ga'uuf tattaaffiin taasifamaa jiru itti fufee jira. Mariin waajjira Oval keessatti gaggeeffame kun sa'aatii tokko oliif kan ture yoo ta'u, miidiyaaleen osoo hin argamin walgahii irbaata dheeraa isniina yookaan wiixataa darbee White Houseitti erga Tiraamp baatii guraandhalaa keessa marsaa lammaffaa Netanyahuun daawwannaa Ameerikaa yeroo sadaffaaf taasisaniin booda akkaawuntii ofiisaa X Netanyahuu walgahii kana booda ibsa gabaabaa maxxansee muummichi ministeera pirezidaantii Tiraamp waliin walgahii isaanii isa lammaffaa xumureera jedheera. Diilli Qatar walgahii Tiraamp fi Netanyahuu dura White House kan ga'e yoo ta'u, qondaaltota olaanoo waliin sa'aatii hedduudhaaf mari'achuu isaa aksi madda marii kana beekuu waabeeffachuun gabaaseera. White House irraa ibsi hatattamaa kenname hin jiru. Kibxata darbee Netanyahuu itti aanaa pirezidaantii JD Vance waliin wal arguun kaapitoolii hiiliin daawwatanii afyaa'ii mana maree Mike Johnson waliin walgahii taasisaniin booda Israa'el ammallee Gaazaa keessatti hojii xumuruu akka qabdu kennan akka namoota booji'aman gadhiisuu fi dandeettii waraanaa fi bulchiinsa Hamaas balleessuu dabalatee gaazexeessitootaaf ibsaniiru. Booda daawwannaa kana irratti Tiraamp waliin wantoota dabalataa irratti mari'achuu akka danda'an himaniiru. Gamaan addaa Ameerikaa baha giddu galeessa Steve Witkoff kibxata kaleessa akka jedhanitti marii gaggeeffamaa jiru hordofuun dhuma torbee kanaatti dhukaasa dhaabuun guyyoota 60 Gaazaa keessatti waliigaltee irra ga'amuun isaa abdii qaba jedhan. Dhimmoota afur qabannaa ture amma ammoo marii walitti dhiyeenya guyyoota lamaa booda gara tokkotti gadi buuneerra jedhan Witkoff walgahii Tiraamp cinatti taa'ame irratti. Daawwattoota keenya oduu itti aanutti yoo ceenu, Iraan haleellaa Israa'elii gamoo mana jireenyaa irratti raawwatee doolaara miliyoona 45 ol akka ta'e Iraan dubbatteetti. Iraan kibxata darbee haleellaa Israa'el gamoolee mana jireenyaa irratti raawwattee miidhaa gara toomaan miliyoona 4 yookaan doolaara miliyoona 46 tilmaamateetti. Itti aanaan itti gaafatamaa faawundeeshinii mana jireenyaa Iraan Majid Javad ibsa gaazexeessitootaaf Teheraan keessatti kennaniin akka jedhanitti gamoowwan gara 400 ta'an miidhamaniiru. Miidhaan kun gartokkeen hanga guutumatti balleessuutti kan jiru yoo ta'u, miidhaan kun toomaan tiriliyoona 3 hanga 4 yookaan doolaara miliyoona 46 akka ta'u tilmaameera.
ji'a darbee itti gaafatamaan faawundeeshinii mana jireenyaa gola Marzaa Salaahi akka jedhanitti magaalaan guddoo Teheraanii fi Tabriizii giddugala Iraan magaalota haleellaa Israa'el kanaan baay'ee miidhaman ta'uu ibsaniiru. Waldhabdeen guyyoota 12 Israa'elii fi Iraan gidduutti kan ka'e waxabajjii 13 yoo ta'u Israa'el haleellaa qilleensaa iddoowwan waraanaa niwukileeraa fi siivilii Iraan irratti raawwatte yoo xiqqaate namoonni 935 ajjeefameeti. Ministeerri fayyaa Iraan akka beeksisetti namoonni 5332 madaa'aniiru. Teheraan haleellaa misaa'ilaa fi diroonii haaloo ba'uu kana raawwatte yoo ta'u yoo xiqqaate namoota 29 ajjeesuu fi 3400 ol madaa'uu ishee lakkoofsi Ibroota Yerusaalem baase ni mul'isa. Waldhabdeen kun kan xumurame dhukaasa dhaabuu Ameerikaan deeggaramee waxabajjii 24 hojiirra oolee ture. Hawwattoota fi dhaggeeffattoota Abdii Miidiyaa Konnekshin oduu keenya kan ammaaf qabanne kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagatti nuuf tura.